Fina sodaat. Madami meetira gaafannaan duubiya farramsiisa. Wallahi guys. Si farramsiisnaan duubiya. Nu farramsiisa waa hundi ni farramafnee meetira keenya umrii keenya. Kooyi taatetti gaafatamuudha farramuusu. Waa hunda farramnee jabisnee galee waan kana gubbarratti ol ba'uudhaaf jechuudha. So an sodaadhee ani bika dubbiin bika farramuu tana keenya sodaadhee hin jedhu gaara Abshir. Ahmad Hamdi. Hai lubbuu yoon jaani maan jedhee ibsa. Wallah hojii keessa nyaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii isiniin jedha. Ibsi shaafii maakishaan kun amma viidiyoo dhufanii jiran tapha addaa. Sabpiraayizii wal godhanii maashaallah tabaarakallah. Akkasitti maakiin kun akkana sodaatte. Iyyaa oolte natti iyyaa oolte jedhee ibsaan maashaallah ijirraa faamu. Akkana fataa jedhaa haga jira fataa jedhani. Haga ol bira jirta akkana fataa jedhaa garabbiin deebisee illee ol bira isin deebisu. Haga ol bira ibsaan deemu kana fataa jedhaa akkatti bareedan. Akkasii maashaallah tabaarakallah. Asitti sodaatte namticha qabattee hoona ibsaan barqinaatiin. Kamisiin lubbuu itti dhuftee qabatte kana hoona jaarsaa mire naafa namni nama jaaratutti naafa. Hoona garaan bin jedha hoonni isa namicha akkasitti isiin kufuuf taatee qabattu. Akkasii maashaallah itti wal jaalatanii waliif sinaa dhiisu. Akkasitti maakiin jettee iyyiti wallaahi. Bakka taphaatitti inni kophee maallukumaa keessa kaa'een beeku jedhe waan kana. Isa jalqabaatiin jedhe maashaallah bashannana gaarii irra oolan wallaahi maashaallah waliif sinaa dhiisu. Ijoorraa hafaa isiniin jenna kan uummata qacalee. Tan akka wal bira jira zana fataa jechuun waan jirtu. Akkasii ibsishaan wal gatanii ibsishaalleen gizee takka kufee isiilleen gizee takka kuftee jirti. Isaan lachuu gizee takka kufaniiran. Farramaniiti subhaanallah waan kana farramaniiti. Garuu isaan lachuun beekanii maashaallah. Akkasii lubbuu tiyyatu naa caalaan barbaadu ittiin kunoo bakka kanatti ibsaan. Abshir jedha innis. Bakka ta'anii tolfataa jiranii lubbuu tiyyan naa caala kafarraman kun naan taane jettiin isin. Akkasii asii ammoo ibsa taphataa jira. Luka ol jala jallisan akkasii malee hin taphatamu. Hokkoo walitti godhanii akkasitti taphatanii. Kun ammoo bakka masgiidaati. Akkanatti maakiin kufuuf taanaan namicha rarraate kaa lubbuumi. Namicha rarraate kufuuf taanaan miskiintitti tiyya. Miskiina tiyya wallah hin sodaatte. Ibsaalleen gizee takka harxa jedhee kufe. Garuu of eeggannoon kufan isaan lachuu. Baradoo yaanii baradoo malee baradoo dhugaatiin baradoo forjidii isarratti taphatanii. Akkasii maashaallah kufanii hin miidhamne garuu farramanis seenan. Namatti tolan dhugaa rabbi. Waliif sinaa dhiisu qacaleewwan kennaa isiniin jenna. Akkana yoo abbaa manaa muudii qabuuf haadha manaa muudii qabdu. Wal bashannansiisanii jedhisanii mana keessa hojjaa ta'anii ija keessa wallaalumti gizee takka fataa. Zana jedhanii ija keessa illee isaan wallaalanii baay'ee hin quufanii mushurraadha. Kan dhufanis garagaraa walitti dhufanii wal biraafis deemuu fi carraan kan wal bira nama teessiftuu gaafa guyyaan ga'ee walitti dhufaniiti. Wal saamatanii bakka taphaatti illee deemuuf wal saamatanii mana keessattis maashaallah. Hedduu namatti tolan laayivii bareeda dabarsaa jiran. Maa badanii jennee nama daasaa akkana zana jedhaa jiran. Akkasii liivii irrallee badanii viidiyoo minaan as gadi hin dhiisanii. Firaankiis guyyaa tokko umman firaankiin godhu ibsa nyaata hojjedhu yookiin siileen nyaata naa hojjedhu mee nakaas guyyaa tokko harka kee ilaaluu barbaada itti firaankiis ni godha jedha guyyaa tokko amma firaankiin nu dhufanii yookaan. Akkasii ijoolleen baay'ee aanna jetti dhugaa rabbi anillee akkasuma yaade maaluma ta'an jedhee anillee cannaqamaatuma ture dhugaa rabbi.
Akkasii baga nagaan dhuftan qaqqaaliiwwan akkanumatti isinitti haa tolu. Jiruu keessan mara gammadaa jiraadhaa gaafa ilmoo argattanis gammachuu ilmoo keessa wajji jiraadhaa sanan jenna. Akkasii wallaahi isinitti haa tolu uummata qaalii mata qashtii akkasii mataa fi sammuu fi leeffata zana godhuun waan jiru ba'a. Manuma bichaa keessatti kaa bashannanoo osoo hin taane alas gabbanii akkan uffataa ol godhaa jiranii isinitti haa tolu wallaahi. Laayivii bareeda dabarsaa jiranii aga ibsaan biraa deemu. Ammoo wallaahi rabbiin carraa keessan illee tolchee kana maatiin adda daddafee ol bira sinaa fidu. Jaalalli ibsaa fuudhee achi oofee fide mana yaamattee si fuudhee moo isa jedhaa. Dhugaa dubbachuuf yoo Harargeellee jala jiraattan dhiifama naa godha. Arsii caala gandumaa fuun jenna arsii caala wal xiqqeessu. Hararge mata'ee Harargee xiqqeessu amma namni maakii xiqqeessaa ture ijoollee Harargee. Namni maakii akkamii si fuudhe moo isa fuudhe jedhee osoo carraan akka isii aseetti dhaquun beeknellee beekan ijoollee Harargeeti. Dhiifama damaastika afaan hin baafanne yaa rabbi natti hin kolfinaa. Kanaaf dhugaa rabbi mee of ilaala. Warra Yamanii tokko fa'a oolaalu warra Yamanii tokko duraan ilaala. Furmaatee jedhan takka fa'a. Achi wal nyaatanii siirii kana walitti godhanii dhugaa rabbii ijoollee Harargee keessa jiraatte hundaa miti. Warri akkasii hundaa miti garuu dhiifama. Warri akkasitti histee walitti daladdan. Harargee mataatanii mee ishii Oromoo maa jedhanii Oromoo kutaa 11 maa jedhan. Akkasii wallaahi. Rabbiin keeriyaa godhu akkasii waliin laafamee warri akkasii os keessa jiraatan keessatti warri Yamanii akka bineensaa wal nyaata so akka tasaa namnummaan takkas viidiyoo fi kana jala dhuftan hol dhiisa. Naam. Ashti dhiifama biraa na waamanii birree rabaana yaamte viidiyoo sagalee irraa cufee deeme. Akkasii maakiif ishaa akkana fataanu jechaa jiran. Nullee fataanu godhan yoo isaan badan nullee isaan baranne waan ta'eef hin dabbaramna. Akkasitti amma kun uffataan godhanii ammallee guyyaa guyyaan viidiyoo gannuu dhiisaa kaayaaki. Wallaahi isii yaadne viidiyoo gannuu dhiisaa isiniin jenna. Akkasii maashaallah tabaarakallah. Rabbi oliif sinaa dhiisu uummata qaalii uummata qashtii isiniin jenna. Maakii lubbuun keessaa ba'u geettee asitti kutannoo murannoo hin deemi jedhaa ibsaan bakka kanatti. Inni viidiyoo waraaba waan ta'eef isiin akkana namicha irraa kufuuf geette. Ibsi shaalleen kufee gizee tokko akkuma isiniin jedhe sani. Tapha bareeda wal fataa wal godhaa oolan. Maashaallah tabaarakallah. Akkasii viidiyoon keessuma irratti xumuramaa nagaan isaanillee adeemsu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Like share.